Ashamaa kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Magaalaa Moyyaaleetti baalli sammuu namaa adoochuu kuntaalli 50 to'atame. Magaalaa Moyyaaleetti baalli sammuu namaa adoochuu kuntaalli 50 konkolaataa bottee bishaanitti fe'amee osoo gara biyya Keeniyaatti dabarsuuf yaalamuu to'annoo jala oolu waajjirri poolisii magaalaa Moyyaalee beeksiseera. Baalli sammuu namaa adoochuu kuni qarshii kitila 100 ol akka baasus itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa waajjira poolisii magaalaa Moyyaalee Inspektar Maallichaa Jaarsoo himaniiru. Baalli sammuu namaa adoochuu kun hordoffii cimaa qaamoleen nageenya taasisaniin to'annoo jala oolu waajjirri koominikeeshinii magaalaa Moyyaalee gabaaseera. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun Beerut irratti haleellaa qilleensaa raawwattee jirti jechuun aangaa'aan biyyattii beeksisan. Israa'el erga namoonni akka ba'an akeekkachiiftee booda kibba magaalaa Beerut haleellaa qilleensa irraa raawwatteetti. Akka Israa'el jettutti gamoowwan haleellaan irratti raawwatame bakka hidhattoonni Hizboollaa keessa dhokataa turanidha. Loltoonni Israa'el garee Hizboollaa deemsanii haleeluu irraa duubatti jedhaniin beekan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu ji'a 5 dura mallattaa'ee osoo jiruu haleellaan kun kan raawwatame bu'uura waliigaltee sanaan Israa'elii fi hidhattoonni Hizboollaa walitti dhukaasuu dhaabanii turan. Israa'el haleellaa qilleensa irraa raawwatte sanaan iddoowwan gareen hidhataan kun irraa misaa'ilaa dhukaasuu irratti akka xiyyeeffatee himteetti. Haleellaan misaa'ila Hizboollaan achirraa raawwatu Israa'elii fi uummata ishee gaagaa jiraachuu mootummaan Israa'el ibseera. Mootummaan Libaanos haleellaa Israa'el kana balaaleffachuun Ameerikaa fi Faransaay haleellaa Israa'el akka dhaabbatuuf dhiibbaa akka uuman gaafateera. Gareen lameen waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra akka ga'aniif jaarsummaadhaan gidduu ka turan Ameerikaa fi Faransaay turan. Erga sadaasa darbee dhukaasa dhaabuu irratti waliigalamee haleellaan Israa'el aga tokko hir'atee ture. Haleellaa Ameerikaan mooraa baqattoota Afrikaa Yemen jiru irratti raawwatteen namoonni 68 du'an. Haleellaa Ameerikaan qilleensarraan Yemen irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 68 ajjeefamaniiru. Haleellaan sun giddugala baqattoonni Afrikaa irraa godaanan keessa tursiifaman ta'uu televezyiiniin garee Hawutiin hoogganamu gabaaseera. Bakka mooraan sunitti argamu Saadaa ka jedhamu yoo ta'u kaaba lixaa Yemen kutaa hidhattoonni Hawutii to'atan keessatti argama. Televezyiiniin Hawutii Al-Masrihaa jedhamu kanneen du'aniin alatti namoonni 47 madaa'u gabaaseera. Giddugalli Saadaa erga haleellaa qilleensaa Ameerikaan barbadaa'e booda reeffi namoota hedduu caccabaa gamoo jalaa argamu gabaaseera miidiyaan kun. Haleellaa sana ilaalchisee gama humna waraanaa Ameerikaatiin haga ammaatti wanti jedhamee hin jiru. Haleellaan sun erga ajaji giddugaleessa Ameerikaa iddoowwan hidhattoonni Hawutii jiran 800 caalan irratti xiyyeeffatee haleellaa raawwachuu ibsee dhagahame. Xiyyaafannaan kun erga pirezidaantiin Doonaald Tiraamp bitootessa 15 irraa eegaluun haleellaan qilleensaa cimaan garee Hawutii irratti akka raawwatamu ajajanii isa guddaadha. Qondaalli gameessi sagantaa misaa'ilaa fi diroonii Hawutii deeggaruu kanneen ajjeefaman keessatti akka argamu miidiyaan sun gabaaseera. Aangaa'onni Hawutii ammoo haleellaan sun lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafatee jiran. Ji'a kana gara jalqabaa ministeerri fayyaa Hawutii haleellaa qilleensaa Ameerikaa walitti fufinsaan raawwatteen namoonni 74 ajjeefamuu fi 171 ammoo madaa'uu gabaase ture. Raashiyaan nama jeneraala biyyattii ishee ajjeese to'annoo jala oolchuu ibsite. Moskoon nama boombii konkolaataa irra kaa'uun jeneraala ishee ajjeese to'achuu ibsiteetti. Dhaabbata basaasaa Yukireeniin qacarame jedhamee kan amanamu namichi kun dhoo'insa torbee darbe konkolaataa jeneraala Raashiyaa rukuteen wal qabatee tajaajilli nageenyaa federaalaa Raashiyaa to'annoo jala oolchuu himeera. Namichi to'annoo jala oolee jiraataa lammii Yukireen ganna 41 maqaan isaa Ignaat Kuuzin ka jedhamu yoo ta'u jeneraala Raashiyaa beekamaa Yaaroslav Moskaalikii ajjeesee miliqee jedha dhaabbanni basaasaa biyyattii. Dhaabbanni basaasaa Raashiyaa kun nama sana irratti mannaa irratti banuusaas ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa daayiriktoreetii humna waraanaa Raashiyaa jimaata darbe mana isaatii osoo ba'aa jiru dhoo'insa mudatee lubbuun isaanii darbuun kan yaadatamu ture. Shakkamaan dhimmichaan qabame Kuuziin jedhamu kun shororkeessummaa fi meeshaa dho'aa seeraan ala qabachuun himatameera. Kan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.